Jilli kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Gazaa'een Dajaneen durfamu hojiilee magariisummaa magaalaa Adaamaa daawwachuun muuxannoo qooddate. Itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaa damee tajaajila mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Habtaamuu Gizaaw jilli kun hojiilee misooma koriidarii fi magariisummaatiin hojjetaman ilaaluun muuxannoo qooddachuu isaanii ibsuun magaalaan Adaamaa hojii magariisummaatiin hojii halkanii guyyaa of kennuun hojjetteen yeroo ammaa waytii gannaa fakkaachuun ishee adda taasisa jedhu. Muuxannoo isaan laalan keessaa hojii misooma koriidarii keenya sadarkaa inni irra jiru kan tokkoffaa laalanii itti aansuudhaan immoo haalli magariisuun yeroo ammaa kana itti jiru kan isaaniitiif keenya wal cinaa qabanii ilaaluudhaaf kan dhufanidha. Kanaaf maayinni iccitiin milkaa'ina keessanii kan jiru isaanii kan nuuf kaasaa turani magariisuun keenya amma akka walaallu kana yeroo wayitii gannaa fakkaata. Wayitii gannaa fakkaachuu irra dabree baay'ee kan leellisee fi kan namatti toludha. Milkaa'inni iccitii hojii keenyaa seektaraalee qindoominaa waliin hojjechuudha kan jedhan obbo Habtaamuun kanneen milkaa'ina kanaaf gahee isaanii taphataniif galata qaban ibsaa ammas fayyadamummaa hawaasa keenyaa dhugoomsuuf hojichi itti fufiinsaan kan hojjetamuu fi hawaasni immoo kunuunsa biqilootaa fi margaaf gochuu qabu cimsee eeguu akka qabu dhaaman. Seektaroonni qindoominaa hojii kana keessatti hojjechaa turan jalqaba irratti hawaasa magaalaa Adaamaa. Hawaasni magaalaa Adaamaa dhugaa sooftaanaan uummata galata qabudha. Abbootii qabeenyaa magaalaa keenyaa qooda fudhattoota kutaalee hawaasaa keenya dargaggoota dabalate hojii kana keessatti shoora olaanaa taphachaa turani. Caasaan nageenya keenyas keessatti shoora olaanaa taphachaa kan ture ta'uu isaati. Kanaaf immoo koree qindeessituu magaalaa keenya dabalate kan hojjennu hawaasa magaalaa keenya ulfaadhaa galatoomaa jechaani karaa biraatiin waan hojjetame kana immoo akka tiksan dhaamsa dabarsuu barbaadna waan hojjetame tiksuu akka qabu namni deemsa miilatti irratti akka deemu saayikiliin deemsa saayikilii irratti akka deemu karaa zeebratiin namni akka ce'uu danda'u margarra akka hin deemne kunuunsa akka godhu sooftii fi feestaaliiwwan adda addaatis karaa irratti gatuu akka hin qabne. Hojii gaggeessaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa obbo Ahmad Abdul Jaliil hoggansi hojii qindoominaa keessatti waliin karoorfatee hojjechuu waan danda'eef milkaa'inni kun dhufuu danda'ee jira jechuun bifa itti fufiinsa qabuun gareen misoomaa iddoowwan hafan hundatti waliin ga'uuf hojjechuu akka qaban dubbatu. Hoggansi wanni itti xiyyeeffatu qabu hojii qindoominaa irratti waliin ta'ee mari'atee karoora baasee karoora saniin raawwii isaa gamaggamaa deemuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf ammoo itti fufiinsa akka qabaatuuf gareen kanarratti hojjetu hojiilee misoomaa kam keessattuu nama koriidarii fuuldura karaa irra jiru hojjenneerra. Kan daandii keessaallee akkanumaan itti fufuu qaba. Kutaa magaalaatti, aanaatti, hanga zooniif gandaatti gaafa gadi bu'u qindoominni keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanarraa kaanee hojiilee kanneen hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Hojii gaggeessaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Bishooftuu obbo Girmaa Lammaa gama isaaniin waytii bonaa kanatti magaalaan Adaamaa waytii gannaa fakkaachuun ishee akka fakkeenyatti kan fudhatamuu fi gara magaalaa keenyatti fudhachuun kan hojjennu ta'a jedhu. Qindoomina kana warri waliin dhufnes yeroo ammaa kana ittaantonni kaantibaa kilaastara damee diinagdee hoogganuu fi kilaastara damee tajaajila hoogganaa waliin jirra. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa jira. Akkasumas ittaanaan hojii gaggeessaa fi damee tajaajila mana qopheessaatis jiranii warra kana waliin taane waan asii arganne kana qindoomina asitti argine kanaa fi akkaataa itti wal deeggaran kana gallee yoo hojiitti hiikne nuti akkuma Adaamaa milkaa'ina kana finnaa jennee yaada haala kanaan yaadaa jechuudha. Akka waliigalaatti waan gaariidha. Waan gaarii argine. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Bishooftuu obbo Gazaa'een Dajanee qindoominni seektaraalee jidduu jiru akka muuxannootti kan fudhatamuudha jechuun hojiileen misoomaa akka biyyaatti jalqabaman kallattii hundaan muuxannoo fudhachuu fi kennuun kan hojjetamuu ta'a jedhu. As keessatti wanni bifa muuxannootiin fudhatamuu danda'u qindoomina seektaraalee gidduu jirudha jalqaba irratti jechaadha. Dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalichaa akkasuma mana qopheessaa dhaabbilee tajaajila kan akka Eelpa Telekoomii gidduu intigireeshiniin jiru baay'ee cimaa ta'uusaa hordoffiin sadarkaa magaalaattis koree sadarkaadhaan jiruun gaggeeffamu baay'ee cimaa ta'uusaa qilleensa magaalaa Adaamaa wajjin sa'aatii kanatti marga magariisa arguun baay'ee ulfaataadha. Sadarkaa sanatti qindoominni cimaanis waan jiruuf hordoffiin waan jiruuf marga baay'ee magariisa ta'e biqiltuu lalisee arguu dandeenya jirra. Kana keessa akka magaalaatti hojiiwwan magaalaa keenya keessatti hojjenne yoo jiraates dhimmoonni muuxannoo ta'uu danda'an kan gallee barnootaan fudhanne deebinee sirreessinu akka jiru laalleerra jechaadha.